raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Caamsaa 9 bara 2022 ashamaa harka fuunee akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu yeroo kanaaf qabanne isinitti himnaa an gurmechaa gammachuuti. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti reeffi namoota hidhattoonni mootummaa ajjeesanii hallayaa garaagaraatti gatan argamaa jiraachuun himame. Maddi jabina keenyaa ummata keenyaa jedhe waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kaaba lixa shaggaritti ajajaa itti aanan Booree Lammii. Itoophiyaan gatii boba'aa kanaan dura ture irratti daballii guddaa taasisuu beeksiftee kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyaarraati amma tokko tokkoon isinitti hima. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti hidhattoonni mootummaa Bilxiginnaa caamsaa 6 bara 2022 namoota nagaa ajjeesanii hallayaa mana barumsa Qarree Gowaa sadarkaa lammaffaa maddiitti argamutti eegagatanii booda reeffi namoota argamuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti ajjechaan akkasii irra deddeebi'uun mul'achaa kan dhufe yoo ta'u gidduudhuma kana raayyaa ittisa biyyaa fi milishoonni mootummaa Bilxiginnaa namoota waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhanii farrajan 20 ol ta'an gandoota Awwaaree Goljee fi Jamjam Meelladhaa qabanii kaambii waraanaa magaalaa Qarree Gowaa keessatti eega hidhanii booda turtii sa'aatii muraasaa booda caamsaa 3 bara 2022 jumlaan rashanuu isaanii namni akka tasaa lubbuun isaanii du'arraa hafe tokko ragaa yoo ba'an dhaga'amee jira. Jiraattonni aanichaa yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif kennaniin akka himanitti hidhattoonni mootummaa aanichatti bobbaafaman namoota nagaa eega ajjeesanii booda hallayaa mana barumsaa Qarree Gowaa sadarkaa lammaffaa maddiitti argamu keessatti gatuu eeranii ammaaf lakkoofsi adda ba'ee beekamuu baatullee reeffi namoota hedduu hallayicha keessatti hubatamuu himaniiru. Hidhattoonni mootummaa lola waraana bilisummaa Oromoo waliin gandoota baadiyyaa aanaa warra Jaarsoo adda addaa keessatti taasisaniin akka malee haleelamuu isaaniitiin injifatamuu isaanii haaloo ba'uuf jecha humna raayyaa ittisa biyyaa dabalataa fi milishaa gandaa eeruu kennuun dabalamuun dargaggootaa fi manguddoota jumlaan mana hidhaa naqaa fi ajjeesaa akka jiran dubbatan. Maddi keenya kun akka jedhutti namoonni ajjeefamanii gataman kunneen dargaggootaa fi manguddoota waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamanii akkuma kanaan dura gandoota akka Jammoo Barbadaa, Daayee Tuutii, Liiban Qacammee fi Faajjii Ejersaatti torban kana keessa jumlaan mana hidhaatti darbataman ta'uu akkanollee eeraniiru. Mootummaan Bilxiginnaatiin sammuu uummata Oromoo miidhuuf gochaalee suukaneessoo gara jabinaan guutaman namoota nagaa daa'imman, dubartoota, dargaggootaa fi manguddoota irratti gaggeessaa kan jiru yoo ta'u, godina Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Bahaa keessatti haleellaa diroonii fi lafoon namoota nagaa jumlaaf fixaa jiraachuun gabaafamaa tureera. Liiban Jaarsotu gabaase. Mootummaan aangorra jiru humna qabu hunda duguugee lola lafarraa fi qilleensarraa meeshaa gurguddaa fayyadamee waboo irratti lola banullee bu'uurri keenya uummata Oromoo irratti waan ijaarameef lola kallattii hundaan nurratti baname damdamachuurraa gara qolachuutti ceeneerra. Maddi jabina keenyaa inni guddaan uummata keenya jechuun waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kaaba lixa shaggaritti ajajaa itti aanaan Booree Lammii ibse. Qondaalli waraana bilisummaa Oromoo Booree Lammii raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka dubbatetti woboon kaayyoo fi mul'ata qabu maddiitti aantummaan uummanni Oromoo waraana isaatiif qabu iccitii jabina isaa ta'uu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Mootummaan waan danda'u hundaan loluutti jira, moortaara fayyadamuutti jira, diiqaa haga qabu dirree lolaatti fidee itti fayyadamuutti jira. San qofa osoo hin taane argitee dirooniidhaan illee fayyadamee loluutti jira. Maddi cimina keenyaa inni guddaan maali yoo jette cichoominuma kaayyoodhaaf lolla waan taateef uummata Oromoo dhabamarraa hambisuudhaaf wareegama kafalu waan taateef garri itti dadhabnullee garri itti laaffannullee ni jirtu. Uummati keenya dhabamarraa hafuu qaba. Lola amma qindaa'ee sadarkaa kanaan itti deemuu jiru kana uummata keenya baraaruun dirqama filannoo biraatillee hin qabne waan taateef
loluutti jirra. Maddi jabina keenyaa guddaan ummati keenya ka durii caalaa of bareeti jira. Bilisummaan na barbaachisa. Anillee akka saba tokkootitti walaba ta'ee jiraachuun qaba. Ummatillee ka durii caalaa waan cimee mul'ateefi waraanni bilisummaa Oromootillee sanumaan wal qabatee jira argitee loluutti jira. Wanni nu cimse hoo jiraate kaayyoo haqaaf wareegama kafaluu jirra. Sirna hamaaf tortoraa kana balleessuuf dhama'uutti jirra. Filannoon biraan jirtu waan taateef doominaan argitee diina kana dura dhaabbachuurra gara haleelutti seenee jira. Sagantaan mootummaa biltiginnaa uummata Oromoo cabsuu waan ta'eef uummanni Oromoo karaa danda'u maraan jabaatee falmuun eenyummaasaa badii oolfachuu akka qabullee ibseera. Akka sabaatti waan nurratti duulameef Oromoon akka sabaatti of baraaruu akka qabus dhaameera. Ummati Oromoo akka sabaatitti ummata fayyaaleeyyii, ummata karakasee laafessa, ummata waan haqaa malee waan ciraa hin beeknedha. Mootummaan amma natu impaayera sana bulchaa jedhu kun egaa argitee bu'uura isaatirraa dhaadannoo natu Oromoodha. Jijjiirama biyya kana keessatti fidaa dhuge irraa kaasee Oromoon yeroo sunitti akka ta'e tokko burjaaja'eeti ture. Ammatti qabatamaadha wanti jiru wanti faallaadha. Oromoon ammatti of baraaruu danda'uu qaba jechuudha. Sagantaan warraa dirqama Oromoo cabsuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo cabsuudhaaf ammoo ammatti hireen isaan qabaniif sagantaan isaan qaban takkittiin akkuma galaana gogsuu jedhan suni uummata kana jumlaadhaan fixuudha. Oromoon ammoo akka sabaatitti dirqama tokko ta'uuf wal ijaaruun dirqitaati. Qe'ee isaa baraaruu qaba. Biyya isaa baraaruu danda'uu qaba. Saba isaa baraaruu danda'uu qaba. Yeroo diinni Oromootti ija babaasaa jiru kanatti Oromoon garaagarummaa ilaalcha siyaasaa qabu moggaatti dhiisee karaa dandeenyeen qabsoo Oromoo tarkaanfachiisuun xumura itti gochuu irratti xiyyeeffachuutu barbaachisaadha kan jedhu qondaalli kun diina bara baraan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu irratti fuulleffatee dhabamsiisuuf olola walirratti oofuu dhiifne kallattii hundaan wal hubachuun sirna nama nyaataa kana dura dhaabbachuun murteessaa ta'uu booree lammii dhaameera. Oromoon ammatti hireen qabu takkittiidha waan taateef ilaalchi siyaasa garaagaraallee yoo qabaanne wal ijaarree yaadaan wal tumsinee dinagdee wal tumsinee siyaasaan wal tumsinee beekumsaaf dandeettii qabnu walitti finnee biyya keenya ijaarrachuu danda'uudha qabna. Diina uummata Oromoo bara baraan dhiiga dhangalaasaa jiru kana ilkaan keessatti daakuu danda'uu qabna. Dhabama isa gochuu danda'uudhaaf ammoo hawaasi keenya alaa ka keessaa dargaggoon Oromoo karaa irratti dhiigni isaa dhangala'u dabalatee ammatti mootummaa hamaa uummata keenya argitee bifa kanaan sanyii dugugaa jiru kana dura dhaabbachuudhaaf haamilee guutuudhaan onnee guutuudhaan yoomiyyuu caalaa jabaatee wal ijaaruu danda'uu qaba. Wal tumsuu danda'uu qaba. Yaada wal ijaaruu danda'uu qaba. Wal dhaggeeffachuu danda'uudha qabna. Sagantaa wal balaaleffachuu, wal hadheessuu diinni akka ajandaatti nu gidduu kaa'ee akka nuti walitti dhufne waliin hin mari'anne waliin hin hojjenne godhuudhaaf nutti kennu inaatti dhiifne akka sabaatti tokko taanee diina keenya kana dura dhaabbachuun isaadha. Hawwii qajeelatu gabaase. Dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebii qondaala waraana bilisummaa Oromoo booree lammii waliin taasisne boru sagantaa addaatiin bal'inaan kan isiniif dhiyeessinu ta'uu isin yaadachiisaa asumaan akka hordoftan isin affeerra. Mootummaan biltiginnaa lola waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa jiru irratti kasaaraa irra ga'e namoota nagaa fixuun haaloo ba'aa jiraachuu addi bilisummaa Oromoo ibse. Mootummaan lola waraana bilisummaa Oromoo waliin giddugaleessa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun kisaaraa irra ga'e haaloo ba'uuf uummata nagaa jumlaan ajjeesuun uummata ofitti kaasurraa kan hafe uummatichaaf faayidaa wayiyyuu fiduu akka hin dandeenye addi bilisummaa Oromoo ibse. Addi bilisummaa Oromoo ajjeechaa jumlaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo keessatti raawwatameen wal qabatee ibsa caamsaa 3 bara 2022 baaseen mootummaan uummata isaa nyaachuu gaafa jalqabu nyaatamuunsaa akka nullee beekuu akka qabu hubachiisuun ajjeechaa mootummaan uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru cimsee balaaleffateera. Mootummaan biltiginnaa loltoota Eertiraa, milishaa Amaaraa fi gareen shororkeessaan faannoo jedhee of waamu gara kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti bobba'uun ilmaan Oromoo nagaa haala suukaneessaadhaan ajjeesaa jiraachuu kan addeessu ibsi adda bilisummaa Oromoo. Ajjeechaa suukaneessaa mootummaan biltiginnaa namoota nagaa irratti diroonii fi hidhattoota isaa fayyadamuun uummata Oromoo Walloo, Shawaa Lixaa, Gindabarat, Horroo Guduruu Wallaggaa, Gujii, Arsii Lixaa fi Ambootti raawwate kan hin malle ta'uu yaadachiise. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsotti namoonni nagaa ganda Awwaaree Goljee fi Jamjam Meellarraa qabaman 18 hidhattoota mootummaa ilma qondaala poolisii Kaasaa Rattaa jedhamuun durfamuun rashanamanii reeffa maatii dhoowwachuun awwaalcha dhoorkuu beeksiseera.
Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat iddoo Boolee jedhamutti namoonni nagaa hedduun haleellaa diroonitiin caamsaa 6 bara 2022 ajjeefamanii argamuu hawaasarraa odeeffachuusaa kan eeru ibsi adda bilisummaa Oromoo. Godina Matakkal keessattis loltoonni mootummaa irra deddeebiin namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwachaa jiraachuu hubachiiseera. Mootummaan Bilxiginnaa hidhattoota afaan hawaasichaa hin beekne hedduu itti bobbaasuun uummata Oromoo lafarraa dhabamsiisuu irratti xiyyeeffachuu ajjeecha warra jaarsootti raawwatame ragaadha kan jedhu ibsi adda bilisummaa Oromoo kun ajjeechaa suukaneessaa fi gara jabinaan namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru jabeessee balaaleffachuun kisaaraa waraanni bilisummaa Oromoo hidhattoota mootummaarraan ga'e haaloo ba'uuf uummata nagaa ajjeesuun gaagama siyaasaa biyyattii mudateef fala mitii jedheera. Dhumarrattis uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan yeroo hammaataa kana keessa darbuudhaaf mirga lubbuun jiraachuu uummata Oromootiif tokkummaadhaan falmachuu eega hubachiisee booda hawaasni idil addunyaa fi dhaabbileen namoomaa idil addunyaa hammeenya Oromoo irratti raawwatamaa jiru callisuun akka irraan eegamne eeree mootummaan Bilxiginnaa fi leellistoonni sirna nafxanyaa sarbama mirga namoomaa uummata irratti raawwachaa jiran akka dhaabaniif dhiibbaa akka taasisan waamicha godheera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Daandiin magaalaa Nageelli irraa ka'ee gara magaalaa Adoolaa geessu ji'a tokko oliif cufaa jira. Kibba Oromiyaa godina Gujii Bahaatti daandiin magaalaa Nageelli irraa ka'ee gara magaalaa Adoolaa geessu ji'a tokko oliif guutummaatti cufamee jiraachuun ibsame. Hojjetaan waajjira fayyaa magaalaa Adoolaa nageenya isaaniitiif jecha eenyummaa isaanii ibsuurraa of qusatan tokko akka jedhanitti godina Gujiitti daandiin kiiloomeetira 120 dheeratu kan magaalaa Nageellee fi Adoolaa wal qunnamsiisuu ji'a tokko oliif mootummaa biyyaan bulcha jedhuun cufamee jiraachuu himan. Sababa kanaanis sochiin uummataa guutummaatti akka uguramee fi hawaasni tajaajila bu'uuraa dhabuun rakkoo hammaataaf saaxilamuu ogeessi fayyaa kun raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Sababa ooppireeshinii waraanaa gaggeessina jedhuun daandiin kun magaalaa guddoo godina Gujii Bahaa Nageelli irraa ka'ee gara magaalaa Adoolaa geessu guyyoota 30 darbanitti konkolaataan uummata deddeebisu magaalaa Adoolaa akka seenne dhorkamee konkolaataa waraanaa qofti loojistikii lolaa deddeebisaa akka jiru dubbatan. Kanumaanis namoonni baatii tokko dura magaalattii seenan karaa ba'an dhabanii hanga yoonaa dhaqaa gala dhabanii rakkachaa jiraachuullee himaniiru. Akkasumas namoonni sababa garaagaraatiin magaalaa Adoolaatiin ala turan karaa deebi'anii galan dhabanii magaalaa Nageellee keessatti rakkachaa akka jiran ibsanii sababa kanaan maatiin hedduun addaan faca'ee jiraachuu himan. Sababa cufamuu karaa kanaatiin uummanni rakkoo gurguddoo keessummeessaa jiraachuu kan ibsan ogeessi fayyaa kun dhukkubsattoonni buufata fayyaarraa gara hospitaalatti xalayyaan yaalaa barreeffameef karaa deeman dhabuun du'aaf saaxilamuu dubbatu. Kana malees namoonni qarshii qaban hooggantoota waraana mootummaatiif qarshii guddaa mattaa yookiin gubboo kennanii lubbuu maatii isaanii yoo oolfatan ilmaan hiyyeessaa qarshii hin qabne ta'anii carraa du'aa qofa eeggataa jiru jedhan. Dabalataanis ambulaansii buufataalee fayyaa duraan itti fayyadamaa turan waraanni mootummaa fudhatee dhimma waraanatiif oolchuu isaatiin dubartoonni ulfaa hedduun geejjiba gara hospitaalatti ittiin geeffaman dhabanii lubbuu dhabuu ragaa ba'u. Yeroo ammaa buufatoonni fayyaa godina Gujii Bahaa hundi ambulaansii akka hin qabne kan himan ogeessi kun sababa cufamuu karaa Nageellee Adoolaatiin meeshaan dhiyeessii magaalaa guddoo godinarraa garas geeffaman guutummaatti waan adda citaniif uummanni magaalaa Adoolaa rakkoo qaala'insa jireenyatiin dararamaa jiraachuullee raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Kan gabaase Wabii Waaqoti. Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuun uummata biyyattii qormaata jabaa keessatti kan kuffise yoo ta'u, gatii boba'aa tasgabbeessuuf tumsa lammiileen biyyattii akka miidhamneef taasisaa ture kasaareera kan jedhu mootummaan Itoophiyaa gatii boba'aa kanaan dura ture irratti daballii guddaa taasisuu ministeerri daldala Itoophiyaa beeksiseera. Ministeerri daldalaa Itoophiyaa daballiin gatii boba'aa irratti kan taasifame gatiin boba'aa gabaa addunyaa dabaluu hordofeeti yoo jedhu mootummaan fandii gatii boba'aa tasgabbeessuuf fayyadamtoota tumsaa ture kasaaraa keessa waan nagalcheef yeroo dheeraa booda daballii guddaa jedhamu gatii boba'aa irratti taasiseera. Bu'uura kanaanis gatii naaftaa adii birrii 28 fi saantiba 94 irraa birrii 35 fi saantiba 43tti gatiin beenzilaa immoo qarshii 31 fi saantiba 74 irraa qarshii 36 fi saantiba 87tti kan guddate ta'uu ministeerichi beeksiseera. Kun ammoo qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessatti ol ka'aa jiru hammeessuun jiruu fi jireenya lammiilee biyyattii garmalee gaaga'uu akka danda'us dubbatamaa jira. Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraaf gatii boba'aa tasgabbeessuuf tumsi mootummaarraa godhamaa kan ture yoo ta'u, bara bulchiinsa mootummaa Bilxiginnaa garuu tumsi mootummaan gatii boba'aa tasgabbeessuuf lammiilee biyyattiif taasisu
boba'aan biyyattii keessaa gara biyyoota ollaatti akka fe'amu taasisaa jira jechuun fedhii tumsa lammiileef taasisuuf fedha kan hin qabne ta'uu agarsiiseera. Dureen Bilxiginnaa Abiy Ahimad baatii gurraandhalaa darbe haasaa paarlaamaa irratti taasiseen kanneen boba'aa fe'anii biyyattii keessaa gara biyya ollaatti baasan qaamoleen nageenyaa akka saaman ajajuun isaanii yaadatama. Dhiiban jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun ammaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.